Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota chaanaalii qajeelaa entertainment. Sagantaa irraa keessatti odeeffannoo gabaabduu xiqqoo takka isin biraan ga'uuf deemna. Odeeffannichinis kan yeroo hojiidhaaf interview godhan ni hojii wal qabatu ta'a. Yeroo hojiidhaaf interview yookaan kaampaanii tokkotti ramadamuudhaaf interview godhaman gaafii takkaa jira kan namoonni baay'een yeroo gaafii tana gaafataman itti hufanii jechuudha. Gaafichi ta'a akkam jettu abbicha kaampaanii yookaan namoonni kaampaanii kanatti si ramaduudhaaf beeksisa baasanii maqaa kee fudhatanii qabxiilee birootiin si madaalanii interviiwudhaaf si dhiyeeffatan kun erga maqaa kee baran booda gaafii salphaa tokko si gaafachuu danda'an. Gaafichinis akkamii gaafichi namoota baay'ee biratti akkan taanetti hiikamaata kan jiru. Akkan taanetti hiikamuu isaaniifis barattoonni baay'een kufaatiidhaaf saaxilamaata kan turani. Erga maqaa kee baree booda jarri waa'ee keetii nutti himuu ni dandeessaa gaafii jettu si dhiyeessuu danda'anii jechuudha. Kun immoo gaafii kaampaanii hunda keessatti yeroo hojiidhaaf achitti ramadamuudhaaf qaadhimamtee si gaafatamu keessaa isa duraati. Namoonni gaafa waa'ee keetii nutti himuu dandeessaa sin jedhan waa'ee keetii wallaalaniiti miti. Jalqabumaa CV keetii hojii barreessitee galchitee turte waa'ee keetii eessatti akka baratte eessatti akka guddatte eenyu akka taate achirratti barreessitee jirta. Sanii miti wanni isaan barbaadan. Wanni isaan barbaadan waa'ee keetii nutti himuu dandeessaa gaafa sin jedhan dandeettii kan ka'e cimina ati qabdu responsibility ati kaampaanii kana gara fuulduraatti ceesisuudhaaf qabduu fi ofitti amanamummaa hariirooti namoota kaampaanii kana keessatti wal dhufuu dandeessa wajji qabdu kan akkama ta'ee fi yoo kaampaanii biraa keessa hojjechaa turte sababni itti kaampaanii san gadhiifte sababa kaampaanii sun jibbiteef osoo hin ta'in if guddisuu waan barbaadduuf akka kaampaanii sun gadhiifte itti himuu qabsira jiraataa jechuudha. Malee ilaalcha negatiif ta'e dhaabbata hojii kan duraan hojjechaa turte suniifis ilaalcha negatiifaa ta'e ibsuu hin qabdu jechuudha. Akka walii galatti namoonni gaafa waa'ee keetii nutti misin jaanii waa'ee seenaa keetii osoo hin taane ofitti amanummaa kan ka'e beekumsa ati qabdu ifi karooraa fi ejjennoo kaampaanii ammatti ramadamaa jirtu kana tarkaanfii inni gara fuulduraatti ce'uu barbaadu sun ceesisuudhaaf qabdu si baruudhaaf jechuudha. Gaafa namoonni waa'ee keetii nutti misin jaanii yeroo joob interview godhamtu waa'ee seenaa mataa keetii ittiin himin cimina kan keetti himi ofitti amanummaa kan kee agarsiisi. Gaafa dubbatu ofitti amanummaadhaan dubbadhu hariiroo namaa fi namaa wajji qabdu poozitiivili hariiroo bareedaa ta'uusaa karoorri ati immoo kaampaanii kana karaa isaan fedhan sunitti akka ce'uuf qabdu karoorri isaan fedhan suni wajjin kan wal madaale ta'uu qaba. Kanaafuu godhuudhaaf dura osoo interviiwudhaaf hin dhiyaanne dura karoora mishiniidhaa fi viizhinii isaanii dubbisuu qabdaa jechuudha. Erga sun dubbiftee booda yaada keetiif isa wal quunnamsiiftee baay'ee bareechitee itti himuu danda'utu sirra jiraataa jechuudha. Kanaafuu yeroo waa'ee keetii nutti himi Rakao, can you tell me some about you? Jedhamtee yookaan gaafatamu taate waa'ee seenaa keetii hin seeneessiniif wanni itti godhuufi qabdu cimina kan ka'e itti gaafatamummaa kan ka'e karooraa fi ejjennoo kan ka'e kaampaanii kana akka kaampaanii biraatii caalu naannaa jiru sun keessatti kaampaanii beekamaa akka ta'u godhuudhaaf murannoo itti qabdu itti himuu qabdaa jechuudha. Kanaan isin jaati galatooma.